Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota obsiiyitu nageenya badhaadhaa fayyaa keessanii annagaa gootii galata rabbii isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Nageenya akkamii na bira bareeda waa hundumtuu isaaf haa galatu arraan nu gahee siniin jedha. Arra yaada tokkoo fi yaada shamarree biyya hambaa jirru jechuudha. Yaada xiqqoo gorsas jechuudha. Hamman beeku jechuudha. Hamman beeku tokko dubbachuu dhufee wannan argees wannan dhagaa jirus baay'ee kan nama gurraafuu kan nama tintollee mul'achaa dubbatamaa kan jiru jechuudha. Ijoollee teenyarraa miidhaan ijoollee shamarree biyya arabaatti irra gahaa jiru baay'achaa deema jechuudha. Miidhaa suni ofii deemee nurraan gahu ofuma keenyaaf jechuudha. Ofii keenyaaf of eeggannoo gochuu qabna. Of eeggachuu qabna. Xinqaaqee ይባላል ጥንቃቄ kan jedhasan of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Waan tokko namni ni jaallatas yoo jaallannes of eeggachuu qabna. Keessattuu biyya ormaa keessatti jaalala jammaranii jaalala eegalanii gaa'ela godhachuu baay'ee ulfaata. Gaa'ela godhachuun akkuma salphaa miti. Jaalallis jiraame nama jaallattee namni sun si jaallate yoo ta'e namni sun oo si jaallate ta'e qorii tura. Qormaata kenniif qori. Inni afaan si sobee sin jaalladha siifan ka'a siifan kufa sin jedhee biyya ormaa keessatti gizeyaati qarshii qabdu si jaallate gizeyaati immoo kan dhibamtee yookaan immoo waan tokko sirra akka uffata moofaa si baasee si gatee si biraa deemu kun dhugaa rabbii baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Ijoolleen teenya tokko lama hin baratan maaliif mul'achaa jira baay'achaa jira ግን tokkorraa barachuu qabna jechuudha. Maaliif gowwoomna yeroo hundaa maaliif boonya yeroo hundaa boon qabnu malee boon qabnu tokkoffammoo kaayyoonati kaayyoodhaaf biyyaa baateemi dhiira barbaade biyyaan baane yookaan immoo heerumuudhaaf biyyaan baane erga akkasii maal gochaa biyyaa baatere guuteera biyya dhiirri achitti heerumtee achitti jiraachuu ni dandeessa jechuudha. As dhuftee raawwattee yookaan immoo dhiira tokko wal bartee na jaallate bakka na jaallata isa wajjin jira dubartii lapheen dubartiin takka yoo jaallatte gowwaadha sirriidha. Garuu jechuun lapheen dubartii maal akka ta'e hin beeku yeroo hunda numatu bu'a dubartoota bu'a jechuudha. Miidhamni adda addaa kan nurra ga'u nuyi malee dhiirotaa miti. Maaliif dhiirri maan ta'u dhiirri wanna tokko maan ta'u wanni sarra ga'u tokkollee hin jiru. Miidhaan hargus hin jiru. Minaalbaata miidhasaa yoo dhibamee dhibeedhaan miidhame malee. Dhiira tokko dubartiin miitee akka miidiyaa taa'ee boosii rakkina boosii argine. Shamarreen teenya maaliif tokkorraan barannu sun akkas ta'e anarras kana gahaa laata jennee of qabu. Tokkoffaa immoo kan biyyaa baatee fi kaayyoodha malee kaayyoo biyyaa baate isaa yaadadhu. Ijoollee teenya gizee mana ijaazatti jiraattanii mana ijaazatti deddeebi'uu osoo hin taane ijoolleen kaayyoo qabdu jirti bara kan maxalaba hojjettu taate kaayyoo kan qaban jiru mataa gadi qabatanii haaraa isaati hojjetanii uffata jijjiirraa kaan jijjiirraan jedhanii mataa gadi qabatanii kaayyoo isaaniitiif kan haaraa isaati dhaabbatanii hojjetan hedduutu jira. Takka immoo suusii ba'uu bartee torbeen baati birriin qabattu
ofiin taatu maatii keetiin taatu namuma afrin taatu eenyumaaf hin taatu namni akkasii sun dhugaa rabbii maaliif suusii barteerta sila suusii torbeen bahu yookaan wajjin nam taane yookaan daa'imaan qabu yookaan nyaata hojjechuu hin danda'u yookaan kana gochuu hin danda'u ta'e torbeen bahu maaliif suusii sitti ta'e jechuudha hin faayidu namni akkana hin faayidu manuma hojii sanuu yoo gashanii teesse bakkuma xalabaa sayyaaddi suusii qabda jechuudha maaliif eeka namni akka deddeemu kun dhiira wal baraami dhiira wal bartee inni birriidha jedhee tokko si jaallata birrii keessarraa funaanee wate aduu birrii dhabde akka carqee ciccittee uffata baatee si gata akka uffata cicceetti faayidaan qabu laaffa ciccittee akkuma uffatti baasanii gatu namni ree kaawwachuudhaaf ciccita sila ta'eefuu faayidaan qabu maaliif amma biyyuma nan jiraadhu kana keessa shamarreen takka samuun akkan ulfeesseen nagateetti miidiyaa irratti ijoolleen baay'ee mul'isaa ture mana jaazatirree na jibbanii nagatanii guyyaa 3 ergan namni na jibbeen abbahee ala jiru guyyaa 3 garaa qabdi inni maasi gatee deeme abbaan ilmoo kee ijoolleen immoo idaa qabu rofitti qabu ndee baay'ee ulfaata kana lama immoo oduu warra keetti galte kana lama si xireeffatu warra keetu maatiin keetu fireettoon keetu jechuudha adooti qarshii jechuun namni tokkumi wal fuutanii seeraan wal fuutanii namni kun na jaallataa laata naataa laata itti qortee qormaata sanaan darbee ilmoo godhachuu hin dandeessu biyyatti ilmoo maan beekni garaatti umtanii raawwattanii gana ilmoon kennaa rabbiiti dhugaa rabbii ilmoo godhachuun badhaasa rabbiiti kennaadha jechuudha garuu akka qaba abbaa maxarteeti malee sun jettee iyuma irratti itti dhufteen garaatti baadheetti ganaa ulfaayetti akka udaanis gatee deemaa goota faayidu jechuudha boochee rakkattee ijoollee meeqa jibbee embaasiin uffata qabbaluu dide makaraa meeqa nyaatte ani namaa miti kan garaatti baadheetti nama karaatti baattedha sirriidha osoo koo namni dhibamee na gargaaraa jedhan mee eenyumtuu harka diriirfatee harka kotteeffatee hin taa'u maaliif jireenya biyya ormaa sila beekuuf namni dhibamee karaa miidiyaa irratti bahee kadhatu yookaan immoo rakkadhe jedhee dubbatuuf eenyumtuu kan hin qabne irra liqeeffatee nama san gargaara maaliifiin boruwan nanarra gahu hin beekuudhaaf nama san irraa osoo hin taane rabbi irraa jechuudha argata atama balleessaa keetiin garaatti baattee na gargaara kana yaaddu aduwaati kana gootu kana namaallarra gaattee yaadu kan jirtu biyya orma biyya kee keessaa miti kan akka feetti baatee galtu jechuudha baay'ee ulfaata dhugaa rabbi baay'ee ulfaata rabbiin tiduu alaafisu malee baay'ee ulfaata adeemsi boojji ijoollee teenya rakkinni ijoollee teenya ijoollee meeqa dhibamee rakkatee siree irratti hafee kinoo nama gargaaru dhabee boo kun immoo balleessuma ofii balleessin garaatti baatee dhufee yookaan immoo balleessa waan qarshii nama biraa nyaachisee rakkadhee na gargaara kan jedhee boo kan irraa bareedu nama dhibamee rakkatee hojii dadhabee biyyatti galuudhaaf boo isa eenyumtuu hin gargaara jechuudha eenyumtuu harkatti hin kotteeffatu eenyumtuu hin xireeffatu nama sana ayii jedhee namni sun bakka gargaaree karaa biyya isaa erga ati garuu makaraa meeqa argite siqaayii meeqa sirraa namni nafsee lama taatee baasii si gata namni biyya keetu eenyumtuu maaliifin haadha keetii miti biyya haadha kee hin jirtu biyya abbaa kee hin jirtu waan feete waan taane yookaan immoo mana haadha keetti fiigdee deemtu kan jirtu biyya ormaa yaadu jechuudha bakkee jirtu yaadu
abbaan mucaa koo nagatee deemee akkas na godhee ijoolleen immoo nagatanii baasanii ijoollee mana ijaazaa deemnaan jedhani maal godhura ijoolleenis anifi ati teessee yookaan si qallabuudhaaf yookaan immoo si jiraachisuudhaaf miti kan hojjechaa jiru of jiraachisuuf of jijjiiruuf namni halkanii guyyaa fiigee jechuudha jiru biyya ormaa kan beeku beeka kan hin beekne immoo biraa darbu baay'ee ulfaata jechuudha jireenyi biyya ormaa maaliifin shamarrochi dubartoonni keenya of eeguu bakka of eeggannoo guddaa gochuu dhiira soo jaallattanii hin naqabdu biyyatti rakkina dhiiratiif biyyaan baane sila ta'eef kaayyoo keessan galmaan gaattanii kaayyoo keenya galmaan gaanne ni galla hin qaba hunduu yeroo qaba yommuu dhiira nyaatamtee dhiira akkana godheettee ulfaan galtuu harka duwwaa galtuu kuni du'a dhugaa du'a kun aduu ati galtu gizee ati yeroo ati harkaa qabdu si jaallata maatiin kee dirree firoottan kee dirree aduu ati harka duwwaa galtee garaatti baattee galtu baay'ee namatti dhaga'a maal godhu warri ofii baasee gadi singatu ofitti si fuudha garuu kabaja isaas si kennan sareen irree kabaja qabdi saree gadi si godhu jechuudha maaliif ijoolleen teenya takka hin baratan namni sun akkas ta'e narra kana taalaata of eeggannoo gochuu baqa ani maan ta'u na jaallata jettee dhiira tokkotti laphee kennite baqa birri hojjetturree isa wajjin immoo cuggoote laashti godha booddee baay'ee rakkisaadha jechuudha baay'ee rakkisaadha maaliifin of eeggannoo guddaa of eeggannoo cimaa gochuudha jechuudha baqa mana ijaazattis deddeebuu dhiisu mana ijaazatti deddeebiin kan nu seelaan dhabamu mana ijaazatti deddeebuu dhiisanii ijoollee jechuudha ijaazatti deddeebuu baannee mana ijaazatti baahuu baannee olii deddeemfannee kuttannee mana tokko hojjennee mataa gadi qabannee dararamnus rakkannus dhiphannus bakka nama kaayyoo qabu taane hojjennee ofii keenyas gammannee maatii keenyas gammachiisne yoo biyya keenyatti gallee aduu san kabaja qabna jechuudha miti akkasii maaliif yeroo hunda bu'aa rakkachaa rakkina himachaa miidiyaa irratti bu'aa maaloo na gargaara sheemi namni fayyaa qabu ofuma isaatii miidhaaf raangee maaloo na gargaara jechuun baay'ee ulfaata safuudha jechuudha ilmoos immoo hin naqabdu hundi keenya hin naqabna warroon ilmoon godhanii warroon hin heerumne waan hundumtuu yeroo qaba jechuudha biyyatti gallee maatiin beekee safuu guunnee aduu san heerumtee ilmoo godhattee tirree addaan baatee yookaan immoo dhiisee sunuu guddaadha maaliif asitti biyya ormaatti sagaagalamtee raawwattee bo'uun rakkadhee na gargaara jechuun safuudha jechuudha maaliif of eegi dura of eegi feegito hojii kee mataa gadi qabadhu hojii kee hojjedhu hojii keenya hojjennee hundi keenya tokko lama osoo hin taane jira mutiire tokko lama osoo hin taane anarraa kaasee jechuudha of eeggannoo cimaa gochuu qabna boo'uu qabnu haga yoomitti boonya nuti shamarranii boo'uu qabnu jechuudha rabbiin nu alaafisu warroota qalbii dhabees rabbiin qalbii taa horu hojjetanii milkaanii kara biyya ofii nagaan galuudha malee waggaa meeqa biyya ormaa taane rakkachuu jechuun baay'ee ulfaata jechuudha biyya ormaatti akkatti baatee galtuu baay'ee ulfaata jechuudha keessattuu ijoollee waraqata hin qabne baay'ee ulfaata jechuudha maaliif ijoollee sun
bakka mataa gadi qabatanii ijoolleen kaayyoodhaaf hojjetan meeqa jira bar. Maqaa nama tokkoo lama acha walitti qabanii dubartoonni biyya ormaa maqaa nyaachisu jechuudha. Maqaan bushee jechuudha. Dubartoota biyya Arabaa jedhan maqaa walumatti qabanii tokko badduu sila taateefuu hunduu san madhanii maqaan bushee jechuudha. Maqaa badduutu maqaa hunda busheechi balleessa jechuudha. Rabbiin qalbii itti horu yaada itti horu warroota akkasiisanii mee hingaas jedhee Rabbiin nu dhiisu. Maka namnu nama akkasii namnu ijoolleen gargaaru niitoo murteessanii jiru. Rabbiin halaafisuufi jechuudha. Akkasii isiniin jedha yaada xinnoo tana qabadhee isiniif dhufe arra jechuudha. Yoo nan dogongoree dhiifama. Maaliif wanta nareen laphee kiyya keessa jiru wanta hin bakka natti dhaga'amin dubbadhe isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa baay'ee isin jaalladha. Hora bulaa yaada keessan koomantii irratti naa barreessaa. Laayikii godha, sabskiraayibii godha, na jajjabeessaa isiniin jedha. Fayyaa ta'aa. Hora bulaa. Ciao.